inni biraa immoo hyperbolic function in their graph isa jedhu ilaallaa jechaadha. As keessatti hyperbolic function inni jennuun kun mata duree haaraadha jechaadha. Isin dur kan ilaalini. The hyperbolic functions are contain combinations of complex exponential functions that occur in various applications with properties similar to those of trigonometric functions. In hyperbolic function jennuun kun maal seetan combination of exponential function dha jechaadha. Exponential function ilaalle jirra. Bifa kamiin akka barreeffamus ilaalle jirra jechaadha. Inni kun combination isaaniiti. Walitti qabama exponential function jechaadha. Hyperbolic function jennuun kun baay'ee salphaadha. Foormula isaa qofa qabatu qofa. Sanirraan immoo giraafiiwwan haala kamiin akka kaafaman ilaaluudha. Sanirraan kan hafe domain range waan jedhamuun ilaaltanii wanni ulfaatu hin jiru jechaadha innis. That occur in various ways jenne jira. Kanaafuu inni kun combination of exponential function dha jechaadha. Among many other applications, they are used to describe the formation of satellite rings around the planet, to describe the shape of rope hanging from 2 points, and have application in relativity theory. Isaan kanneen hunda keessattuu faayidaa qaban jechuudha. The two basic hyperbolic functions are hyperbolic sine and hyperbolic cosine function. Isaan kunniin basic hyperbolic function warra jedhamanidha jechuudha. Sine fi hyperbolic sine fi hyperbolic cosine warra jennuun. They are defined as follow. Haala kanaan ibsuna jechuudha isaan lamaan kanneen. Hyperbolic sine inni jennuun kun maali? Function is defined by sine h. Inni kun h of keessaa qabaachaa. Sine duraan beeknu sine of jenne sine of x jenna jechuudha. Amma inni kun hyperbolic yeroo ta'u garuu h dabalataa jechuudha. Hyperbolic h isa jedhu kan of keessaa qabaachaa. Is equal to e the power of x minus e the power of minus x over 2. E minus natural number is jennuun sanidha jechuudha. Value isaa 2.18 maal jennee kan ibsinsan jechaadha yeroo exponential keessatti ilaalletti. Kanaafuu e inni jennu isaanii jechaadha. Kanaaf inni kun cosine dhaan ammoo maali garaagarummaa isaa? Cosine dha yoo ilaaltan ammoo hyperbolic cosine dhaan cos jennee dubbisna yookiin ammoo cos of h x jennee dubbisna jechaadha. E the power of x inni kun wal fakkaataadha. Inni jalqaba e the power of x kan asitti maayinasii ture kun amma asitti pilaasii ta'a jechaadha. Garaagarummaa isaanii kanuma qofa foormulaa isaanii irratti. Kan asitti pilaasii ture maayinasii ta'a jechaadha. Kanaaf asitti negative gara pilaasiitti jijjiiramte e the power of minus x over 2. Kanaafuu foormulaa isaanii wal fakkaataadha. Sine yeroo ta'u negatiiva, cos yeroo ta'u positiiva jechaadha. Domeeniin lamaan isaaniitiyyuu real numberidha. Kanaatis real numberidha, kan kanaatis real numberidha jechaadha. Isa kan ammoo haala kamiin dubbisnaadha. Cos h of x is pronounced cos x jennee dubbisnaa jechaadha. Isa kana yeroo dubbisnu kanaaf kanarraa kaafnee cos hx hin ta'in cos x jennee dubbisnaa jechaadha. Sin hx inni jennuun kun ammoo sinh jennee dubbisnaa jechaadha. Sinh x jennee dubbisnaa jechaadha. Since e the power of minus x, e the power of minus x jechaan inni e the power of minus x greater than 0 dha inni kun. Maaliif inni kun 2.18 waan jedhamu qaba jennee jira. Minus x yeroo gunu garuu 1 over 2 e the power of 1 over 2.18 the power of x jechuudha. Isa kan yeroo firru greater than 0 ta'a jechuudha. For all x an element of real number, we see that cos of x is greater than sinh of x jechuudha. Maaliif inni kun asitti pilaasii waan ta'eef. Asitti pilaasiidha. Inni kun asitti negatiiva jechuudha. Amma garaagarummaa isaanii kana jennee jira. Foormulaa wal fakkaataadha. Garaagarummaa isaanii pilaasii fi maayinasiidha. Kanaafuu inni kun pilaasii waan of keessaa qabuuf sinh of x jennu kan inni caalaa jechuudha. Irra guddaadha. For every x is an element of real number. Kanaaf inni sadaffaan ammoo maa inni if f of x equal to e the power of x plus e the power of minus x inni kun kooshiidhaaf jechaadha. Cos of x. Then f of minus x inni jennuun amma bakka x kana minus yoo kan galfannu taate e the power of minus x plus e the power of minus x over 2 equal to e the power of minus x plus
e the power of x ta'a jechaadha. Minus times minus in plus waan ta'uuf e the power of x over 2. Kun karaa biraatti maal jechaadha? E the power of x plus e the power of minus x over 2 jechaadha. Wal jala jijjiiruu hin dandeenya waan ta'eef rakkoon qabu. Kanaafuu maal jechaadha inni kun f of minus x equal to f of x wajjin wal qixa jechaadha. F of x wajjin wal qixa. Isuma jalqabaatti murtee jechaadha x minus yeroo boonu. Kanaafuu isa kanaan maal jennaan cosh of x is even function jedhama jechaadha. Even function kan jedhamu maal seetan equation wayii isiniif kenname equation san bakka x minus x galfattanii equation jalqabaatti yoo wal fakkaataa kan ta'u taate maal jedhamin kun even jedhama jechaadha. Yoo garuu garaagarummaa kan qabaatu taate maal jedhama? Odd jedhama jechaadha. Sinh of x is odd function jedha. Sinh of x is odd function. Sinh of x maal jenna jedhu e the power of x minus e the power of minus x over 2 jennee jira jechaadha. Kanaaf amma bakka x minus yaa galfannu e the power of minus x minus e the power of minus into minus x over 2. Kanachaan e the power of minus x minus e the power of x dha jechaadha over 2. Kanamni barbaadde wal jala jijjiira. Minus e the power of x plus e the power of minus x dha jechaadha over 2. Kanaafuu inni kun kan jalqabaati wal fakkaataa miti. Maaliif e the power of x inni jennuun tun positive turte asitti negative taate jirti jechaadha. Jidduu isaanii plus ture amma negative jijjiirame. Negative ture plus jijjiirame. Kanaafuu wal qixaa miti. Inni kun maal jedhama? Odd jedhama jechaadha. In contrast to sine and the cosine, the hyperbolic functions are not periodic. Isaan kunniin periodic miti jechaadha. Isa kanas qabatu qabdan jechaadha. In Ibrahim example 3.28 using the above definition shows that cosh square x minus sinh square x equal to 1 ta'uu isaa mul'isa jedha jechaadha. Kanaafuu amma asitti maal goona? Cosh maal jennee jedhu formula isaa isa kana jechaadha. The whole square minus sinh ammoo isa kana square yeroo goonu haala kanaan barreessina jechaadha. San booda maal goona? Qoqqobattaa hojjennu. E the power of x plus e the power of minus x over 2 the whole square dha jechaadha. 2 the whole square. Inni kun amma 2 the whole square yeroo goonu 4 ta'a jechaadha. Kan ammoo square yeroo goonu e the power of x plus e the power of minus x times e the power of x plus e the power of minus x jechaadha. Kanaafuu isa kana waliin haa baay'isnu. Inni kun e to the power of x times e to the power of x e to the power of 2x ta'a jechaadha. Walitti idaana waan ta'eef paawarii isaa. Ammas isa kana e to the power of x plus e to the power of minus x jechaan plus e to the power of x minus x ta'a jechaadha. Plus kun ammoo e to the power of minus x plus x paawarii isaa walitti idaa jira. Kan ammoo kana yeroo baay'isnu plus e to the power of minus x minus x ta'a jechaadha. Kanaafuu over 4 tu jira ammoo over 4 kan daganne inni kun e to the power of 2x plus inni kun maal ta'a? X minus x 0 ta'a. E to the power of 0 jechaan 1 ta'a jechaan plus inni kunis yeroo wal idaatan 0 ta'a. E to the power of 0 jechaan 1 ta'a plus e to the power of minus x immoo minus 2x ta'a jechaan over 4. Kanaaf e to the power of 2x plus 1 plus 1 2 dha plus e to the power of minus 2x over 4 ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun jira dhufe jechaadha. Kanas akkasumatti hojjetuu dandeenya jechaadha. Kanas yeroo hojjennu akkam ture e to the power of x minus e to the power of minus x times e to the power of x minus e to the power of minus x over 2 square yeroo goonu 4 goona jechaadha. Amma waliin haa baay'isnu. Kana yeroo baay'isnu e to the power of x plus x into x ta'a jechaadha. San booda minus in as waan jirtuuf minus e to the power of x minus x in 0 ta'a jenne.
Sanboot amma kanatti irraa jechaadha minus e the power of minus x plus x. Amma minus hinas jirti asis minus jira walitti walii yeroo baay'isnu plus ta'a jechaadha e the power of minus x minus 2x ta'a jechaadha yeroo walitti dabalu. Kanaaf inni kun e the power of 2x inni kun maal ta'a e the power of 0 1 ta'a jechaadha minus 1 as minus 1 jirtuuf. Inni kun maal ta'a yeroo walitti dabalu 0 ta'a e the power of 0 jechaan ammoo 1 ta'a as minus 1 jirtuuf minus 1 goona jechaadha plus e the power of minus 2x over 2 tu jira I mean 4 2 square yoo goone 4 ta'a. Sanboot e the power of 2x minus 2 plus e the power of 2x over 4 goona jechaadha. Kanaaf inni kun ammoo achirraa dhufee jechaadha. Sanboota minus tu jidduu isaanii jira. Kanneen lamaan walirraa hir'isnaa jechaadha. Kamiif kam? E the power of 2x plus 2 plus e the power of minus 2x minus into walirraa hir'isuudha waan ta'eef jecha inni kun over 4 tu jira. Minus into e the power of isa kana jechaadha. Isa kana e the power of 2x minus 2 plus e the power of 2x over 4 dha jechaadha. Sanboota minus dhaan baay'isa hundayyuu kan as keessa jiru kana. Kanaaf amma maal goona? Lamaan isaaniitu 4 waan qabaniif 4 haa fudhannu. Inni kun e the power of 2x plus 2 plus e the power of minus 2x minus into isa kana barreeffannaa jecha e the power of 2x minus 2 plus e the power of minus 2x. Asitti minus 2x dha. Minus 2x dha. Sanboota minus tana maal goona? Hundaafuu ani qoonnaa jechaadha. Hundaafuu warra achi keessa jiru hundaafuu. Kanaafuu e the power of 2x akkuma jirtu barreessin isaan kanneen plus 2x I mean 2 plus e the power of minus 2x minus kana yeroo baay'isnu minus e the power of 2x ta'a. Minus kana yeroo baay'isnu plus 2 ta'a. Minus kana yeroo positive yeroo baay'isnu minus e the power of minus 2x ta'a. Over 4 tu jira jechaadha. Sanboota amma kan waliin baduu danda'u waliin balleessinaa jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan kanaaf kun immoo wal fakkaata garuu kun minus dha kun positive. Kanaafuu 0 wal godhaa jechaadha yeroo walii gadaan. Kanaaf kanas yoo ilaaltan akkasuma tokko positive tokko negative power isaanii ammoo wal fakkaata. Kanaafuu kunis 0 wal godhaa jechaadha. Kanaafuu kan gubbarra nuuf hafe plus 2 fi plus 2 yeroo walii galmee qaxaa 4 over 4 injara waan jirtu yeroo walii hiru waan ta'a jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kan isin ibsitan baay'ee salphaadha foormulaa fayyadamtanii ibsuudha jechaadha. Kanaaf lamaan ammoo ni hojjettanii yoo kan isin rakkisu ta'e ammoo karaa teelegiraamaatiin guruppii irratti na gaafatu dandeettan jechaadha. Iskiriinshoot godhaatii naaf ergaa. Sanboota hojjedhee barbaadan viidiyoodhaan hojjedhee isiniif ergaa yoo isiniif gale garuu hundi keessanuu ni hojjettan jechaadha. Baay'ee salphaadha waan ta'eef. Inni biraa giraafii the graphics of y equal to cosh x isa jedhu ilaallaa jechaadha giraafii isaa. Since cosh x is an even function jennee jirra, its graph is symmetric about the y axis jechaadha. Kanaafuu inni kun even function dha waan ta'eef graafiin isaa y axis dhaan maayini symmetric jechaadha. Kana jechaan y axis garana kan jiruu fi garana kan jiru wal fakkaataadha jechaadha. It is y intercept is 0,1 dha because cosh of 0 equal to 1 dha. Akkasuma as x tends to infinity cosh of x inni kun formulaan kun jechaadha tends to infinity because e the power of x over 2 goes to infinity and e the power of minus x over 2 approaches 0 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun gara 0 tti dhiyaataa deemaa jechaadha yeroo x baay'ee guddataa deema. Inni kun ammoo baay'ee guddataa deemaa jechaadha. Kanaafuu inni kun positive infinity deemaa jechaadha. When x is large negative number cosh x acts like e the power of x. Yeroo x baay'ee negative ta'u ammoo isa kanatu maal godha act godha jechaadha. Because e the power of x gets closer to 0. Inni kun gara 0 tti dhiyaata maaliif e the power of minus x minus yoo fudhanne jechaadha over 2. Inni kun ammoo jechaadha 1 over e the power of x jechaadha.
over 2 dha. Over 1 yoo jennaan 1 over 2 is the power of x jechaadha. X kun baay'ee lakkoofsa guddaa yoo ta'e negatiiva jechaan jalqaba fakkeenyaaf negatiiva 100 yoo ta'e amma gara jalaatti yeroo deebisu 100 ta'a jechaadha. Kanaafuu inni kunis 100 ta'a. Lakkoofsa wayii ammoo power isaa 100 godhu jechaan 1 times 2 times is the power of 100 yoo nama fakkeenyaaf baay'ee guddaadha jechaadha lakkoofsi kun. Garuu tokko lakkoofsa kana biraatu kana yeroo jirti baay'ee xiqqaa waan ta'uuf 0tti waan dhiyaatuuf sababa saniif isa kanatu consider goona jechaadha. Isa kana consider goona. Maaliif? Isa kana maaliif consider goon seetan is the power of minus x dha over 2 dha. Minus x ammoo maal jenne fakkeenyaaf lakkoofsa baay'ee negatiiva guddaa wayii kan jedhu taate jechaadha. Asammoo minus into waan jirtuuf is the power of minus into bakka x minus dhibba galfannaa jechaadha over 2 minus into minus tana balleesti is the power of 100 over 2. Inni kun lakkoofsa baay'ee guddaa ta'edha. Lamaaf yeroo hirru akkasuma guddaa ta'a jechaadha. Kanaafuu giraafii isaa haala kamiin kaafna? Inni kun exponential dha waan ta'eef exponential of keessaa qaba jennee jira. Is the power of x plus is the power of minus x over 2 jennee jira jechaadha. Kooshiidhaaf. Kanaaf isa kana lamaan isaatiifuu garagaratti baafnu is the power of x over 2 plus is the power of minus x over 2 dha jechaadha. Kanaaf isa kana lamaa yoo ilaaltan amma inni kun 1 over 2 is the power of x jechaadha. Is the power of x giraafiin isaa akkana ta'uu isaanii beeytanii inni ta'an ammoo inni minus jennuun kun minus inni jennu kun garam deema giraafiin isaa garan deema jechaadha. Maaliif garas deema? E the power of minus 1 jecha maayini 1 over e jecha 1 over e kanaafuu inni kun between 0 and 1 waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu giraafiiwwan kanneen tokko garaan deema maal goona amma average isaa fudhatuudhaan waan goona jechaadha. Waan irratti cross godhanii bakka tokkotti haala kanaan giraafii tokko goona jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan kaafamaa jechaadha inni kun. Kanaafuu inni kun rangein isaa waan irraa gara positive infinitytti deema jechaadha. Inni bira kan saayiniiti sin of h x inni jennuudha jechaadha. Inni kun ammoo giraafiin isaa haala kanaan kaafamaa jechaadha. Ka kanaan ni beeytanii akkana kaafamu isaa ni beeytanii kan negatiiva kan ammoo maal goona jenne reciprocal isaa hojjannaa jenne jechaadha. Reefisni itti jira isa kana fakkeenyaaf kan ammoo hojjenne maayini is the power of minus x over 2 garana deemaa jenna. Kanaafuu isa kana maal goonama reciprocal isaa yeroo hojjennu negatiivni yeroo asinitti dabalamtu haala kanaan reciprocal hojjannaa isin jedha. Kanaafuu reciprocaliin nuti hojjenne akkana ta'a jechaadha. Kanaafuu giraafiin isaa bifa kanaan kaafamaa jechaadha. Lamaan isaa bakka tokkotti yoo deebifnu ammoo maal goona isa kana ta'a jechaadha. Giraafiin sinh of x isa kana ta'a jechaadha. Kan kooshii ammoo haala kanaan kaafamaa jechaadha. Kanaafuu inni kun kan sinh of x ti. Sinh of x inni kun ammoo kan cosh of x ti jechaadha. Inni biraa ammoo the remaining four hyperbolic functions are defined in terms of cosh and the sinh of x by analogy with trigonometry jedha. Kanaafuu amma tan of hx jedhu kana maal jennee jedhu isa kana sin of hx over cosh of x jechaadha. Inni kun sin of hx yookiin ammoo sinh inni jennuun is the power of x minus is the power of minus x over 2 jennee jedhu. Over coshin ammoo is the power of x minus plus is the power of x minus x minus x over 2. 2 kana 2 dha yoo balleessinu equation itti argannu isa kan ta'a domain of tan of hx is real number kanaati real number dha jechaadha. Inni biraa ammoo cot h of x yoo ilaallu ammoo inni kun cosh of x over kana jijjiiruu jechaadha. Ka kooti kan gubbara ture kan jala guruudha. Kanaafuu inni kun ammoo real number dha garuu x 0 ta'uu hin qabu jechaadha. Inni kun 0 ta'uu hin qabu. Yoo 0 ta'e maal ta'a undefined waan ta'uuf jechaadha. Inni biraa ammoo isa kana ammoo sec of h jechaan ammoo inni 1 over cosh of x dha jechaadha. Cosh of x maal jenne is the power of x plus is the power of minus x
over 2 jennee jechaadha. Kanaafuu isa kana reciprocal yeroo goonu 2 over isa kana goone haala kana hojjennaa jechaadha. Inni kun ammoo kan sinh of x jijjiirudha jechaadha. Kanaafuu doomeenii isaa kana real number'idha. Kana ammoo real number without 0 ta'a jechaadha. Kanaafuu doomeenii isaatiin baay'inaan kan isin qabatu qabdan jechaadha as keessatti. Inni biraa ammoo fakkeenyaaf isa kana ilaalla. The trigonometric terminology and the notation for the hyperbolic function stem from the fact that they satisfy a list of identities that much resemble the familiar trigonometric identity apart from the occasional difference of sign jedha. Kanachaan isaan kanneenis identitiiwwan kanneen ilaaluu qabna jecha. Identitiiwwan kunniin cos of square x minus sinh of square x equal to 1 dha jecha. Inni kun minus dha. Akkuma argaa asitti minus dha. Hyperbolic keessatti minus dha. Garuu ammoo yeroo jalqaba ilaalu trigonometry keessatti cos square x plus sin square x equal to 1 goone jecha. Isa kana seeraan addan baasa qabadda. Yeroo trigonometric function 1 dha plus dha. Yeroo kana ammoo minus dha jecha. Inni biraa ammoo 1 plus tan square theta equal to yookiin ammoo x jechuu dandeetta jecha. Isa kana x equal to maal jenne sec square x goone jecha. Kanaafuu amma kana keessatti ammoo minus dha. 1 minus jenna jecha. Kootii keessatti ammoo cos square x plus 1 equals to cosec square x goone jecha. Amma immoo inni kun maal ta'a? Minus ta'a jecha. Asitti minus. Kanaaf wal fakkaata inni kunniin h kana qofatu dabalama jechaadha. Inni biraa immoo sin of sinh of x plus y. Inni kun kan trigonometric function itti waluma fakkaataadha jechaadha. Maal jennee san irratti sin of x times cos of x plus cos of x times sin of y jennee jechaadha. Kana irratti ammoo maal ta'a? Sinh of x times cos of y plus cos of x times sinh of y jecha wal fakkaataadha. Inni kun h of dabaluudha jechaadha. Inni kun garuu ni jijjiirama cos irratti maal jenna? Cos of x plus y irratti cos of x cos of y minus goone sin of x times sin of y goone hojjenna jecha. Sin of y goone hojjenna. Garuu kana irratti ammoo akkuma argitan asitti kilaasiidha jechaadha. Kana ammoo kanaaf itti dabaltanii bifa kanaan hojjettan jecha. Isa kana bifa kanaan qabattan jecha. The trigonometric functions are sometimes called circular functions. Trigonometric function circular function jedhames ni waamama jechaadha. Because the point cos theta sin theta lays on the circle kanarra waan argamuuf jecha. Cos theta fi sin theta for all theta. Similar identity one tells us that the point cos is inni kun jechaadha. Cos theta and the sin theta lays on the hyperbola irra jecha. Inni kun ammoo garuu inni kun asitti plus kan ture minus dha jecha. And this is the reason for the name hyperbolic function. Sababa kanaatiif jechaadha kan hyperbolic function jennee waamnuuf jechaadha. Isa kana fakkaata jechaadha hyperbolic function yookiin ammoo hyperbola warra jennu isa kana fakkaata. Garuu mee fakkeenyaaf isa kana irratti akkanumatti asumarraa laallee bira taruu osoo hin taane egzaampiliiwwan muraasa keessaa hojjennaa deemna. Egzaampiliiwwan muraasa. Inni kun qormaata irratti kan gaafatan kan gaafii garaagaraa akka hojjetanidha malee foormulaa miti. Foormulaa yaadatu qabdan dirqama keessanii. Garuu ammoo gaafii muraasa isiniif kennee haa hojjennu. Fakkeenyaaf gaafii as keessa yeroo tanaa hojjennu formulaawwan asirratti ilaalisanii jecha. Find the exact numerical value of sinh of ln of 2. Isa kanaaf jalqaba sinh inni jennu sinh of ln of 2 jedha. Kana formula isaa maal jennee jedhi e the power of x minus e the power of minus x over 2 jennee hojjennee jira jecha. Kanaaf e the power of ln of 2 jecha maal ln of 2 jennee barreessinu. Ln of 2 minus e the power of minus ln of 2 over 2. San booda ln jechaan maal ln of 2 jechaan
ln of 2 jechaan logarithm of e asitti e dha asitti 2 dha jechaa. Kanaafuu e the power of logarithm of 2 base e minus e the power of minus logarithm of 2 base e ta'a jecha inni kun over 2. Amma immoo wanti tokko naaf yaadadhaa b the power of logarithm of asitti x goone asitti b goone maal isin jedhe kun akkanatti wal balleessee x ta'a isin jedhe. Kanaafuu amma inni kunis asitti e fi e wal fakkaataadha waan ta'eef kana wal balleessanii turuu fudhattanii jechaadha. Kana keessa akkasumatti balleessan garuu jalqaba irratti isiitan gubbaarra baafachuu qabdan negatiifatan as gubbaarra fiduu qabdan jechaadha. Kanaafuu minus goone minus kana jechaadha. To the power of minus 1 ta'a qaba. Isii kana kan dagan yeroo kamiyyuu achirra fiduu qabdan jechaadha. Malee asitti minus 2 gootan akka hojjennu over 2 kan booda maal gootanii 2 minus isa kana jechaan 1 over 2 jechaadha over 2 kan booda inni kun 2 dha hawaxaa kanneen lamanii fudhanne 4 minus 1 so 2 dha kan booda inni kun 3 over 2 times inni kun 1 if jala waan qabuuf 1 over 2 dhaan baay'ina jechaadha. Kanaafuu 3 over 4 ta'a jechaadha. Isa kana 3 over 4 ini biraammoo cosh of minus ln of 3 isa kana ammoo maal goona cosh maal jennee jedha e the power of x plus e the power of minus x over 2 jennee jedha jechaadha. Kanaaf formula kana keessaa galfannu e the power of bakka x maal galfanna minus ln of 3 plus e the power of minus into minus itana jechaadha. X ammoo minus ln of 3 jechaadha over 2 kan booda ln of 3 jechaan ln of 3 jechaan ln of 3 minus ln of 3 jechaan minus log of 3 base e jechaadha. Inni kun ammoo minus hin gubbaarra iftiisni jedhee jira. Kanaafuu logarithm of 3 the power of minus 1 base e jechaadha. Karaa sanii yoo hojjennu inni kun e the power of logarithm of 3 the power of minus 1 base e jechaadha. Plus e the power of inni kun ammoo asitti plus wal balleessuuf logarithm of 3 the power of 3 base e jechaadha. Inni kun asirratti maayinasiin asin dhuftu jechaadha. Maaliif asitti waan baddee jirtu waan wal balleessee jiruuf over 2 jennaan. Isa kanas ruulii isaa hinnaaf balleessan yeroo balleessan 3 the power of minus 1 ta'a. Kanas yeroo balleessan 3 ta'a jechaadha. Garuu as plus waan jiruuf plus 3 jennaani over 2. Isa kana jechaan maayini 1 over 3 plus 3 over 2. Kanaaf as jala tokko jira hawaxa isaanii yoo baatan 3 dha. 1 plus 9 ta'a jechaadha. Over 2 over 1. Kanaaf inni kun 10 over 3 times 1 over 2. Kanaaf 10 over 6 ta'a jechaadha. Isa kana yoo barbaadan salphisuu dandeettanii 2 5 2 3 ta'a jechaadha. Kanaafuu 5 over 3 ta'a jechaadha. Inni dhaan immoo tan h of 2 ln of 3 jechaadha. Jalqaba irratti isa kana salphisu 2 ln of 3 jechaan maayini 2 ln of 3 jechaan 2 logarithm of 3 base e jechaadha. Amma isii tana maal goona achi gubbaarra fidannaa jechaadha. Logarithm of 3 the power of 2 base e jechaadha. Haala kanaan salphifannee jira jechaadha. San booda formula taanii barreessina taanichi. Maal jennee jira e the power of x minus e the power of minus x over e the power of x plus e the power of minus x jennee jira jechaadha formula isa kana. Kanaaf ammas keessaa galfanna. Bakka x amma isa kana galfanna jechaadha. Kanaaf e the power of logarithm of 3 the power of 2 base e minus e the power of minus into logarithm of 3 the power of 2 base e goona jechaadha over e the power of logarithm of 3 the power of 2 base e plus
e the power of minus into logarithm of 3 square base e goona jechuudha. Sanbooda inni kun maal ta'a? Kun lama yeroo wal barreessu 3 square minus isa nammoo gubbaara naaf fiddan achi gubbaara yeroo fiddan minus 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu yeroo waliin balleessaa inni kun 3 the power of minus 2 ta'a jechuudha. Over kanas yeroo waliin balleessan 3 square plus isa kanas maal gootanii achirra naaf fiddan jechuudha. Yeroo waliin balleessaa inni kun 3 the power of minus 2 ta'a jechuudha. Sanbooda isa kana hojjennu inni kun meeqa ta'a? 9 kun jechuudha. Minus 1 over 9 over inni kun meeqa ta'a? 9 plus inni kun immoo 1 over 9. Sanbooda hawaadhaa kun as jala tokko waan ta'eef hawaadhaan isaanii kun as jala tokko hawaadhaan isaanii 9 dha. Kan tokkoof yeroo ertan 9 ta'a. 9 times 9 81 minus 1 over kanaanis akkasuma hawaadhaan isaanii 9 ta'a jechaadha. Tokkoof yeroo ertan 9 dha. Sagalii kana yeroo baay'isan immoo 81 plus 1 ta'a jechaadha. Kanaaf inni kun meeqa ta'a? Yeroo baay'isu 80 ta'a over 9 over kan yeroo olii taatan 82 ta'a over 9 jechuudha. Sanbooda kana fuggisuu isaatii yeroo baay'isan time 9 over 82 ta'a jechuudha. Sagal yeroo waddu 80 over 82 ta'a jechuudha. Yookiin ammoo yeroo salphisan inni kun lama meeqa ta'a? 40 kun lamaan 41 ta'a jechuudha. Kanaafuu deebii yeroo addan galee yeroo addan gootanii kaa'uu dandeettan jechuudha. Kanaaf isa kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan example yoo isiniif kenname hojjetu dandeettan jechuudha. Viidiyoon keenya isa kana fakkaata. Exersaayisii kana garuu hundi keessanuu seeraan hojjetu yaala. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Hundi keessanuu ammoo viidiyoo kana akkuma argitan paartii hundayyuu isiniif hojjedhee xumuree jira. Yoonis sirrii wanti si rakkisee yoo jiraate ammoo akkuma isin jedhe screenshot godhaati. Karaa teelegiraama seentan teelegiraama jalatti comment bakka jedhu leave comment bakka jedhu yeroo tuutan guruppii seensaa guruppii keessatti warri guruppii keessa hin jirre jechuudha. Guruppii keessa yoo jiraatin garuu liinkii isaa isiniif achirra isiniif kaa'aa comment jalatti nagaafattan jechuudha. Kanaafuu achirratti naaf ergitanii akka barbaaddan itti hojjedhee isiniif ergaa yeroo kamiyyuu waan barbaaddan nagaafachuu dandeettan. Kanaaf isa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti.